inverse relation. Inverse relation kan jennu fuggisoo relation nu kennama jechuudha. Fuggisoo normaalee fuggisoo sana osoo hin taane just x yoo taate fuggisoon kana maalini 1 over x isa jedhamu sanaa miti iyyuu. Inversiin relationii tokko x fi y bakka wal jijjiirre zeen kan gatii maalinni gatii y dhaaf solve goonu jechuudha. For example relationii wayii nuu kennama. Relationiin for example y is equals to 3x plus 5 jedhamu nuu kennama relationiin kun. Zeen inverse isaa barbaadudha. Kun r'dha. Zeen r inversiin nuu barbaaduudhaaf jalqaba maalinni stepin jalqaba x fi y bakka wal jijjiirudha. Zeen here bakka kana maal goona x goona is equals to bakka kana bakka x immoo 3 y goona plus 5. Zeen stepin itti aanu maalinni solve gochuudha. Y dha gatii kanaatiif solve gochuudha. R inverse is equals to kanaaf solve yoo goon kun garana dhufa x minus what 5 is equals to 3 what 3y. Then over 3 over 3 y is equals to what x minus what minus 5 over 3 ta'a jechuudha. Kun maal inni r inverse of what this function relation sorry. Bifa kanaan immoo wanti hubatamuu qabu immoo maal inni domainidha. Domain of r is equals to what range of what range of r inverse. Range of r is equals to domain of what r inverse dha. Wanti beekamu qaba kanaa jechuudha. Domainiin so kanaafu asirra domainiin hima kana maalinni or real number dha. Or real number dha. Rangein isaa or real number dha. Or real number yoo asitti galchinu or real number argachuu dandeenya. Garuu immoo asitti immoo bifa sanaan inverse kana ta'a jechuudha. Garaagarummaa wanta fiduu osoo jiraate for example r way y is equals to x over x plus 2 jennu. Domain hima kana or real number what x different from what from minus 2 jechuudha. Isa kana garuu immoo kun domainii relationii kanaati. Garuu immoo reenjii maalii ta'uu danda'a? Reenjii inverse hima kanaa ta'uu danda'a jechuudha. Solve haa goonume hima kanaaf inverse isaa barbaannu. Jalqaba stepin jalqaba goonu maalinni x switch goona bakka y then y switch goona bakka x here. Then cross haa goonu x y plus 2x is equals to what y. Then term wal fakkaata walitti guuranna x plus y minus y kana jechuudha. Y is equals to 2x gama dabarsina minus 2x. Then here y commonidha bakka lama jirti. Then y into x minus 1 is equals to minus 2 what x dha jechuudha. Then y dhaaf solve yoo goonu over x minus 1 over x minus 1 cancel ta'a. Then y is equals to minus 2x over x minus 1 what r inverse of the given relation dha. Isa kanaati jechuudha. Kanaafuu asitti domainiin keenya kana
reenjii isaa salphumatti beekna. Reenjii hima kanaa maal inni isa kana ta'a jechuudha reenjiin. Just doominii hima kanaa doominii isaa maal ta'a? All real number except 1 dha. Kun doominii hima kanaa yoo ta'e reenjii hima kanaa maal ta'a? Kun amma reenjii hima kanaa ta'uu danda'a jechuudha.